Garuu namni akkaataa itti jiru kunoo ni agartanii namni akka haadha abbaan isaa akka kanatu hin barbaadu. Garuu isaanis haadha abbaa hin dhalanii waan rabbii fide rabbiin akka fidetti inni furmaata ni kannaafi. haa ta'u garuu ilmoon Oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi haysanu nutis wanni bikka kana dhufneef dhiiroo wanni jaan kun dhugaadha jechumaafi haa ta'u ijaan agarree isaafuu abbootiin qabeenyaa warri rabbiin qabeenyatti kanne kan rabbiin gartee qabeenyatti kannee qabeenya isa bira kaaye osoo haadhaa fi abbaan keenya akkanatti mimmaan buusanii waan nyaatan dhabanii minxaafaa fatanii irra ciisanii ol deebitanii siree isa irra ciiftanii wallaahi jiruu gaarii san jiraattanii akka gartee ummata kanaaf cilallaaltanii jireenya keessaniis laaltanii asumaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Kummaantii hubachaa jirtu baga jiraattan. Baga nagaadhaan walitti deebinee isiniin jedha. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan viidiyoo baay'ee miira keessa nama galchuu, viidiyoo baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaa dubbachuu fi ilaaluun illee baay'ee namatti ulfaata. Egaa namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaatti dhuftan viidiyoo kana hundumti keessanuyyuu sheer godhaatii obboleewwan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Ummata Baalee ummata hongeedhaan dhumaa jiran, beelaan dhumaa jiran akkuma agartan kana jechuudha. Nu da'uu dhabuu qofaaf haadha keenyaa miti, nu qofaaf abbaa keenyaa miti jechuu hin dandeenyu. Ilmoon akka argaa jirtan kanatti jechuudha ijoolleen baay'ee miidhamaa jiran akkasuma beelladoonni duudhaa waan tokko hin beekne akkasuma manguddoonni silaayyuu sila rakkinni biyya keenya akkuma beekamudha. Nutis immoo gaafa jalqaba biyyaa baanu namni tokko gaafa biyyaa bahu rakkinuma haadha ofii abbaa ofii ilaaluu dadhabee biyyaa bahee eega biyyaa bahee immoo itti jaaree hanga tokko gargaaree jedha jechuudha. Garuu akkuma jiranuttuyyuu otuma jiranuyyuu immoo jechuudha rabbiin waan kana waan fideef isatu beeka. Namni yoo nama gargaares hanga dhumaa nama gargaara jechuun hin danda'amu. Garuu hamma tokko immoo guyya tokko immoo beela baasuun guyya tokko bishaan gaarii tokko buddeena gaarii tokko nyaachisuun immoo waan guddaadha jechuudha. Rabbiin guddaan kana fidee jedhe immoo rabbiin rakkoo kana irraa hafuudhu uummata keenya kana irraa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf waan jennee dubbannu hin qabu. Baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Toon jiraadhe kana arguu baadhee nama jechisiisa dhugaa rabbii. Inna alhamdulillah waan hundaafuyyuu rabbumatu hojjeta. Egaa rabbiin kana fide immoo inshaallah akka irraa nuuf fuudhu rabbiinis kadhataa du'aayis kadhataa hanga dandeenye immoo hanga humna keenya immoo bira haa dhaabbannu. Birriin bichuu hin qabdu. Dirhamni 20 30 akkasuma riyaalii jechuudha nuti tuffannee kaardiidhaan bitannu jara biratti immoo qiimaa qabdi jechuudha. Kanaafuu obboloota koo nuti immoo ijoolleen biyya Arabaa jirru alhamdulillah takka gargaarsa tokko biraa hafnee hin beeknu. Ammas rabbiin humna nuuf haa ta'u galaa keenya jennee wanti nu achi kaa'annu waan akkanaa malee hunda mana ijaarrannes waan hundumaayyuu jechuudha. Waan godhanne hundumaa asumatti dhiifnee deemna jechuudha. Garuu kan boruu keenya nu fayyada jennee yaannu waan akkanaati jechuudha. Kanaaf amma dandeettii kan keenya inshaallah biraa dhaabbannu isiniin jedha. Akkasuma ergaa ustaaza keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa dhaggeeffadhee walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Namni tokko gargaarsa hongeetiif jedhee garee bana itti dhumti qofti uummanni hawaasa sun gargaarameera kana beeku. Maaliif jennaan jalqaba namni hawaasa ijaara. Wanni si abdachiisu waa tokko qofittiin si abdachiisu dhufe garee kana keessa jirtu. Namnati nyaachisuudha deemtu saree banii Israa'elii gadiin kana quba qaban. Saree banii Israa'el Yahudittiin bishaan biirii keessaa gabbuutee obaaftee ittiin jannata galte ilaa achirratti tooyida siin dubbatamne ibaadaan siin dubbatamne salaanni siin dubbatamne imaaniin siin dubbatamne waa tokko hin dubbatamne saree dheebuu baaftee jannata galtee jechuu qofa ittiin dubbatame miti. Ati nama hawaasa sirraa cite kan lafaa lafee waliin qabdan gaafa ati isa nyaachifte hoo rabbiin jannata isaa maalitti godhabbo looritti hidhatamu maalitti godha
rabbiin sumaaf ijaare bar jannata kan abbaatu keessatti ofidha abbaatu keessa ofiidha kanaaf hawaasa keenya kabajamoo mee hanga kana ifirraan qusatiin rabbiin ofirraa siin qusatu rabbiin ofirraa siin qusanne siif kenne waan si biraa qabu si biratti lakkaa illee akka hawaasa keenya bakka inni jiru kanarraa biranuu dhaabbattanu kabajaadhaan isin gaafannaa yeroon jedhu gareen silaawu maqaa kanaatiin ijaarame maqaa kanaatiin ijaaramuu wal dorgommii agarte bakka kanatti yeroo baay'ee dhokatanii kennuun ikhlaasni qoftiin barbaachisu riyaa'iin yeroo garii wanni mul'isanii wal kakaasan hamlee ummataa ittiin kaafatanu jiraachuun dirqama ta'a maaliif jennaani gaafa lola tabuukii ummanni dhoskeen fidanne mul'iseetuma dirreetti fide tabuukii dhiimataa kee keessanii jedhuuti hawaasa kan kee bahaa akka inni jiru mayyoo akka inni jiru namni beeku wallahi kaleessa guyyaa kaleessa shee Abdulaxiif Mattaan waan isaan jedhan yoo dhageessan ajaa'iba jette nuti leeqaa godaannaa duruu leeqaatti godaanneeti jiraanne amma eegaa asitti hongeen nu buutee rakkanne amma leeqaa godaannaa jennaaniin ani hangaan hin dadhabun irraan godaaninaa jedheetiin kadhadhee achitti taa'uu jiranii akka gootanna godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Jene ustaas keenya kabajamaa guddaa galatooma akkuma dhageessanidha viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa hundi keessanuu sheer waliif godhaa wal biraan gaasaniin jedha dhugaadha namni gaafa nama gargaaru yookaan gaafa rakkatu amantiidhaan wal qooduu otoo hin taane akkasuma gosaadhaan wal qooduu otoo hin taane namni namummaa isaatiin yookaan immoo namni hawaadhaaf aadam qofarraa uumuu qofaan wal bira dhaabbachuu waliif yaaduu akkasumallee wal kabajuu barbaachisaadha isiniin jedha obboleewwan koo biyya adda addaa keessa jirtan hundi keessanuyyuu jechuudha birriin kan keenya bakka adda addaatti bahee fakkeenyaaf namni online irraa wal baree akkasuma waa meeqa keessa galame birriin kan koo abaluun nyaatee birriin kun meeqa nyaatameeyyuu badee jira jechuudha birrii gargaarsa uummata kan keenya kanaaf immoo irraa qusachuu hin qabnu isiniin jedha egaa guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jedha viidiyoo kana hunduma nama biraan